Finfinneetti miseensi poolisii shakkamaa rifeensa qabanii lafarraa utoo harkisanii viidiyoo waraabame to'atamanii jiru. Oduu biraatiin Maqaleetti huggurri sochii baajaajii mormii kaasee bulchiinsi magaalittii murteen kun ofirraa waan deebi'u miti jedheera. Oduu xumuraatiin yuunivarsiitiiwwan mootummaa ulaagaa hanqatanii gara manneen barnootaa bultiitti jijjiiramuu ministeerri barnootaa beeksiseera. Egaa guutummaa oduu kanaa qabannee isiniif dhufneerra. Hanga xumuraatti nu faana ta'aa affeerraa keenya. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting. Warri maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaada fi qabdannuuf share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Oduu wajjin turtii gaarii. Finfinneetti miseensonni poolisii shakkamaa rifeensa qabanii lafarraa utoo harkisanii viidiyoo waraabame to'atamanii. Magaalaa Finfinneetti miseensonni Komishinii Poolisii Finfinnee lama kan utoo shakkamaan tokko daabbasaa isaan lafarraa harkisanii viidiyoon isaanii waraabame ijoo dubbii ta'ee to'annoo jala oolchuu ibse poolisiin Finfinnee. Gochi kun gochaa gara jabummaa jechuun balaaleffateera. Ibsa isaan poolisiin Finfinnee miseensonni poolisii gochaa kana raawwatan viidiyoo gubbaatti mul'atan Saajin Ashabbir Gimjaawuu fi gargaaraa Saajin Naatnaayil Balaay miseensota qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Lideetaa ta'uu ibse. Taatichi hagayya 27 2025 gara sa'aatii 10 naannoo mana barumsaa Baalchaatti mudachuu ibse. Namootni to'annoo jala oolfamanis warreen jimaa qamaan waan sammuu namaa hadoochus xuuxaa turan ta'uu ifoomseera. Battala kana kan to'annoo jala oole keessaa shakkamaan Abarraa Saamuheel jedhamu ta'uu kan heere ibsi poolisii wayitaa gara buufataa poolisii geeffamuu fi turetti haala miliquuf yaalee to'annoo jala kan oolchan miseensonni poolisii naamusaa shakkamaan ittiin qabamu sarbuun gochaa kana raawwatan jedhee amma qorannoorraa akka jiran ibse. Komishiniin poolisii Finfinnee miseensonni isaa hojii isaanii kabaja mirga namummaa otoo hin sarbine sirnaan akka raawwatan hubachiisee warreen darbanii gochaa hin malle irratti bobba'anis itti gaafatamuu jechuun akeekkachiiseera. Kanumaan wal qabatee bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhiyeenyaa miseensota kabachiistota dambii magaalittii namoota gurgurtaa qinxaaboo irratti bobba'an qabeenyaa duraa mancaasanii reebanii kan viidiyoon waraabame irratti tarkaanfii fudhachuunis ibseera. Bulchiinsichi taateen kun kutaa bulchiinsaa Lammii Kuraa naannoo Marfataa Xaafootti mudachuu ibse. Haala viidiyoo irratti mul'atu miseensonni kabachiistota dambii magaalittii qabeenyaa daldaltoota qinxaaboo daandiirraa qabeenyaa isaanii mancaasanii reebichas geessisanii to'annoo jala oolfamuu fi himatni irratti banamuu ibsee jira. Oduu biraatiin Maqaleetti gurri sochii baajaajii mormii kaasee bulchiinsi magaalittii murteen kun ofirraa waan deebi'u miti jedhe. Magaalaa Maqaleetti baajaajiin gara handhuuraa walakkeessaa magaalittiitti akka hin seenne bulchiinsi magaalittii dhorkuu hordofee abbootiin qabeenyaa baajaajiin murtee kana komachuu hiriiraan mormii dhageessisanii gurri kun jala bultii ayyaana Ashandaa sababeeffachuun kan labsame ta'us ayyaanichaan boodallee cimee itti fufuu konkolaachiftoonni dubbatanii jiru. Murteen kun jiruu isaanii rakkoo keessaa kan buusuu kan jedhan konkolaachiftoonni mormii isaanii dhageessifataniiru. Murteen kun jireenya koorratti dhiibbaa uumeera jedha dargaggeessi ganna 29 kan maqaan isaa Gaadiyaa Haayiluu jedhamu. Innis yeroo dheertuu fi konkolaachisaa baajaajii ta'ee hojjetaa tureera. Gurri kun aangumaa ayyaana Ashandaa qofaa ture jennee yaadne turre jedha. Amma garuu gurri kun cimee itti fufeera. Nuti immoo hojjennee jiraachuu barbaanna jedha. Konkolaachiftoonni kunneen gaafa wixataa magaalaa Maqalee keessatti hiriira mormii erga dhageessisanii booda gara waajjira bulchiinsaa magaalichaatti qajeelchaa poolisii godinaa, waajjira pirezidaantii naannichaa, miidiyaa naannichaa kan Dimtsii Wayyaanee jedhamuu fi waajjira muummee TPLF dabalatee waajjiraalee mootummaa fi paartii adda addaa fuulduratti hiriira ba'uun mormii isaanii ibsataniiru. Oduu biraatiin yuunivarsiitiiwwan mootummaa ulaagaa hanqatan gara manneen barnootaa bultiitti jijjiiramuu ministeerri barnootaa dubbateera. Yuunivarsiitiiwwan mootummaa ulaagaa irraa eegamuu hin guutan taanaan gara manneen barnootaa bultiitti jijjiiramuu akka danda'an ministeerri barnootaa Pirofeesar Biraanuu Naggaa beeksisanii. Ministeerichi kana kan dubbatan hagayya 25 2025 waltajjii marii ministeerri barnootaa fi abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii waliin qopheessuun waa'ee raawwii irra deebiin galmaa'uu irratti
irratti ta'uun ibsameera. Qulqullina barnootaa fi iddoo olaanaa kennaa deemuun barbaachisaadha yaada jedhuun dhaabbileen dhuunfaan waliin waggoota afran darban irraa eegallee hojjimaataa jiraachuu kan ibsan Pirofeesar Biraanuun Naggaa irra deebiin galmaa'uu ilaalchisee dhaabbileen ulaagaalee waggoota sadiitiif itti himamaa ture hin guunne barsiisuu itti fufuu akka hin dandeenye himamaa ture eere. Kanaan walqabatee waggoota darbaniif dhaabbileen dhuunfaa barnoota olaanoo waliin akka hojjetan gaafachaa turu bu'aa gamaggamaa taasifame irratti hundaa'uun akka fooyyessaniif yeroon murtaa'e kennamuufi yaadachiiseera. Egaa oduu har'aaf qabanne asuma irratti goolabna. Oduuwwan waqtaa'oo argachuu barbaadan ammuma toora YouTube keenya subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.